Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hin dandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiyeessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani ammayyuudha. Kutaa kana keessatti namoonni gaa'ila godhachuu isaanii akkaataa ittiin gaafatan ni baratta. Namoonni lama gaa'ila godhachuu isaanii yeroo wal gaafatan caqasi. Are you married? No, I'm not, but I'm engaged. How about you? Yes, I am. Hubachuuf yoo si rakkise hin yaadda'in. Shaakaloof akka si gargaaru haasawicha addaan qoodna. Sun jalqaba Are you married? Gaa'ila godhatteettaa yookiin fuuteettaa jechuun Maark gaafatte. Kuni gaaffii namni eeyyee yookiin lakki jedhee deebisuuti. Jechuunis deebiin isaa eeyyee yookiin lakkii ta'a. Gaalicha caqasiitii irra deebii. Are you married? Are you married? No, I'm not. Lakki ani hin fuune jedhe Maark. Achi immoo but I'm engaged. Garuu kaadhimmadheeraa jedhe. Haala irra jirtu irratti hundooftee I'm single. Ani qeerroodha. I have a partner. Kaadhimaa yookiin jaalallee qaba. Yookaan immoo I'm divorced. Hiikeera jechuullee dandeessa. Kan itti aanu caqasi. No, I'm not, but I'm engaged. No, I'm not, but I'm engaged. Achii Maark gaaffii itti aanu gaafate. How about you? Ati hoo? Gaaffii wal fakkaataa nama biraa gaafachuuf gaaffii akkasii fayyadamna. Gaalicha caqasiitii irra deebii. How about you? How about you? Sun deebii eeyyee yookiin lakki jedhuun Maarkiif deebiste. Eeyyee ani heerumeera jette. Gaalicha caqasiitii irra deebii. Yes, I am. Yes, I am. Dansa. Amma namoonni adda addaa waa'ee bultii jaarrachuu isaanii yeroo wal gaafatan caqasiitii isatti jettee wal bira qabii mirkaneeffadhu. Are you married? Yes, I am. How about you? No, I'm not. I'm single. Are you married? No, I'm not. I'm divorced. How about you? Yes, I am. Are you married? Yes, I am. How about you? No, I'm not. I have a partner. Gaariidha. Afaan Ingilizii hangam akka yaadattu haa ilaallu. Himoota afaan Oromootiin caqasiitii afaan Ingiliziin maal akka ta'an dubbadhu. Gaa'ila godhattee? Are you married? Lakki ani gaa'ila hin godhanne. Garuu kaadhimmadheera. No, I'm not, but I'm engaged. Ati hoo? How about you? Eeyyee ani gaa'ila godhadheera. Yes, I am. Gaariidha. Amma immoo wantoota ijoo har'a baranne dhaggeeffachuuf haasawicha irra deebi'ii caqasi. Are you married? No, I'm not, but I'm engaged. How about you? Yes, I am. Baay'ee gaariidha. Amma afaan Ingiliziin namoonni bultii jaarrachuu yookiin gaa'ila godhachuu isaanii gaafachuu fi gaaffiiwwan eeyyee yookiin lakki jechuun deebifaman deebisuu dandeessa. Waan hanga yoonaatti baratte shaakaluu akka hin daganne. Hiriyaa barbaadiitii fuudhuu isaa yookiin heerumuu ishee afaan Ingiliziin gaafadhu. Akkasumas how about you jechuun gaaffii wal fakkaataa deebistee gaafachuu hin dagatin. Barnoota Essential English Conversation dabalataaf yeroo taanu walitti deebina. Nagaatti.